አሜን ድምጽሽ ከፋል ከወሬው ከምኑም በላይ በሰላም መገላገል ነው ለእናት ከምንም በላይ የልጅ እናት እንኳን ሆንሽ ፈጣሪ ያሳድግልሽ ነው የሚባለው ሌላውን ነገር ትተን ማለት ነው ምንም ከዛም ይሁን ከዚህም ይሁን ሙሄም አንቺ እናት ነሽ አርከፎኒ ከጀምቶኒ ፊ ሆርዶርቶኒ ማቲ መስቶቶ ታታን ሁንዲ ኬሰኑ ከምብየ ኬሰ ጅርተንስ ከምብየ አምባ ኬሰ ጅርተንስ ነገኝ አራሪ ዋቀዩ ኢሲኒፋ ባየቱ ጀቻ ነጋ ጅርቱ እኔ ነጋ ኮተን ጅራ ገለተ ዋቀዩ ዴቪት ጀራበቴ ተና ቪዲዮ ወራባ ጅራ ማለፍ ኬሰት ትብልጄኒን ባየ ወጨሰት ስለታይፈን ኢዶ ተላበዴ ሰገሌ ወራባ ጅራ ሰዓቲ ከነቲ ስንጀቹ ጃለታ አከሰመስሞ ቪዲዮ ብራተኒን ኦልቲ ዴቪኒ ጅራ ቪዲዮን ሀራ እቲን ኦልቲ ዴቪኒሲ አከሰማ ዋይ ኦፖሌቲ ኬኛ ዱራንዶርሴ ዋቀዮ በቃ ሀዳ ዳይማስ ጎዴ ጀቹ ጃለና አከሰመሲ ማለፍ ዋቀዮ ይገነማፍ ከኔ ኢልሞነማፍ ከኔ ዋቀዮ ናፋ ጉዲሱ ጀኒ ዋቀዮ ፊገለቴ ፈቹዳ ማለፍ ኢከሲፍ ከኔ ፍሪ ገራኬስ ኢከሲፍ ጎዴ ሲፍ ከኔ ከሲፍ ከኔ ከነሙ ዋቀዮ ሲፋ ጉዲሱ የሮ ተኮተኮ ጋፋ ኢልሞ ጎዳኑ namoota baay'eetti wannoo fakkaata jechuudha bushaa fakkaata jechuudha garuu nuuf jechuudha waaqayyo waan gaarii wayii bakka waan gaarii wayii gaafa lafa nuuf godhu keecha keenyatti firii nuuf buusa jechuudha yeroo saniif namoonni baay'een quban itti kaa'uu danda'u namoonni baay'een wantoota baay'ee ta'uu danda'u akkasumas immoo daa'ima kana wajjiniin wantoota baay'ee ta'uu dandeenya siqaa adda ta'e way argachuu dandeenya garuu daanti kun eega dhalatee eega harka keenya ga'e bakka ambeewwan cinqiin keessa keenya jirullee fakkeenyaaf gaddi keessa keenya jirullee ni bada jechuudha ለምሳሌ dubartiin takka guyyaa gaafa garaatti baateen jammartee wantoota baay'ee dabarsite ለምሳሌ akka itti dursee garaatti haferraanu yookiin nyaanni nyaattu shiidhaaf tasmaamuu dhabuu danda'a wanti shittaa garaagaraatiin wantoota garaagaraatiin tashakkaruu dandeessi gaafa deemtee dammoo daa'imti sun garaa ishee keessatti guddachaa deemullee wantoota baay'ee rakkachuu dandeessi jetteetiyyuu ol jechuu dadhabuu ageegeechuu jira inni biraa dammoo gaafa deechuullee cinqii adda ta'een da'uu dandeessi jechuudha Kero gaafa daa'ima ishee waaqayyo nagaan ishee kee harka ishee takkanatti qabattee harka ishee hoosiste cinqiin ishee hunduu yoo raabate jechuudha maaliif abdiin ishee waan biraatii miti kaa abdiin ishee firee garaa ishee keessaa ba'isan abdiin ishee ilmoo ishee daf waaqayyo kennisan jechuudha maaliidhaaf kana jechuu danda'e obboleetti keenya waaqayyo ilmoo siif kenne siif haa guddisu ilmoo kee wajjiniin waaqayyo si haa jiraachisu ለምሳሌ namoonni wantoota baay'ee sin jechuu danda'u miidiyaa garaagaraatiin fakkeenyaaf wantoota garaagaraa jechuu danda'u yeroo maali ilmoo tana dee jettee wanni sitti gaddi dhaga'amu hin jiru jechuudha gammachuun asitti dhaga'amu maaliif jenna ilmoon warqiidha jechuudha namoonni baay'een ilmoo dhabanii kan bu'antu jira firee ofii isaanii dhabanii ilmoo namaa ba'anii guddifatu ati garuu waaqayyo waan gaarii siif godhe ilmoo siif kenneef tamaskeen jedhitu waaqayyo kee galateeffadhu fudhadhu guddifadhu ilmoo kee biyya keettis galtu waaqayyo nagaa si haa galchu asittis bakka itti jirtuttis hojii keetiras hojjetattee jiraattee hojjetattus bakka jirtutti waaqayyo hojiin kee hojii gaarii hojii gammachuu akkasiif ta'u waaqayyo keetarraa abdiin kute namoonni baay'een karoota garaagaraatiin wantoota baay'ee jedhanii sammuu kee jeequu danda'u akkasuma obboleechi keenya
sa'aatii kanatti si gargaaraa jiru kunillee waan dhala qabuuf dhugaa ani beekan waaqayyo isaaf haa kennu. Namoonni biraatis namoonni si biratti dhaabbatanii sagalee siif ta'aa jiranis waaqayyo isaaniif haa kennu. Garuu immoo namoonni biraa namoonni keessan yookiin jechoota garaagaraatiin waan jedhanii maqaa namaa balleessanis hin dhabaman. Isaas saniif immoo hin dhagahin. Isaas saniif hin dhagahin. Warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattan sa'aatii kanatti sa'aatiitti nama yookiin ishii gadi qabuudhaafiif ishii arrabsuudhaaf yookiin qismi ishii gadi cabsuudhaaf waan jettanii miti. Intalli shamaraa takka buuphaadha jechuudha. Lamisaalee buuphaan tokko gaafa cabsitee keessaa baaste qafoo bichaataaf. Shamarrillee akkas jechuudha. Shamarrillee gidee takka gaafa cabde dhugaa deebiteen dhaabbattu jechuudha. Gaafa garuu immoo nama bira dhaabbatu qabaatte. Lamisaalee asiin jecha gaarii dhageechee asiin jecha badaa dhageesse. Garuu lama ol bira fudhachuu hin dandeechu qaba. Yookiin badaa fudhattee deemte yookaan gaarii isaa fudhattee deemtu. Sababa saniifiyyuu obboleetti keenya kanaaf hundi keessanuu as sagalee taatan hundi keessanuu kan ta'e ta'ee jira. Kan ta'e ta'ee jira. Kan darbe hin deebi'u. Garuu ayisoosh waaqayyo kasiif kenna siif haa guddisu. Ayisoosh obboleetti keenya. Biyya keetillee galta ayisoosh jedha bira dhaabbadhaa. Malee wantoota biraa gaafa haasoftan qismi jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuun dagatina. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni sagalee obboleettii keenyaaf taatan hundi keessan jajjabina obboleettii keenyaaf akka ta'u godhaa malee akka isheen geedditee mataan ishee dhukkubuu hin godhina.